Isheen obboleettii keessaniif tolu. Isheen dhageesseetti. Isheen dhageesseetti. Aqaniiti Isaayyaas mucaadhama tokko jira. Camma addisa tokko. Isatu makiina dhaqee fuudhachi. Okay, amma gaa iftuu fi sooraan wal duukaa jiraatu. Wal duukaa jiraatu. Mana tokkotti garuu iddoon itti du'e hoteeladha ni jedhamu dhugaadha. I don't know. Isu ganaa jila malee miti. Ivoolaa hoteelii jedhamee anamma. Nan dhagee. Nan dhagee. Anis nan dhagee kake. Ilaali. Amma garuu iddichi akkanii cufameeru hoteelichi cufameera kan jedhu dhageenya amma immoo banameera kan jedhus dhageenya. Isa immoo dhaqee ilaalan banama. Dura siin arguu fedhe nama na eegaa jiru jira wajjin deemne na. Eeshi. Tokko kanatti naa qulqulleessuu kee kanan barbaadu fira reeffa firaa sagalgala gashanii ilaaluu jedhan. Jechuun nun ammoo obboleessa keessa caalaa jaallanne yoo jenne soofadha. Ta'uu hin danda'u. Natu laaluuf. Sirriitti ilaalteetti. Qaama isaa fuuldura keessatti hundi isaa galgala kan koo hakimidha san. Nama barate yaala kee hakimidha san. Isa fayyaadha. Eeshi. Qaama isaa waan tokko dhiigin jiru maal jiru. Asirraa xinnoo wanta dhiibbaa jira. Maa inni kun inni dooktarii gaafate. Ayi dhiiga fudhanne nutu. Okay. Sab jirgooneti. Adda isaa. Dhiiga fudhanne kun saambooda asirraa onnaan. Sanas dhiiga nutu fudhatee. Mirmaraa fudhanne malee waan biraa jiru. Inni kun yoo mirbeettaadha. Jalqaba laalee lammaffaa. Ergisi ilaaltee boodaan ni yuuka inni fudhatamu. Malee inni cuubeedhaan waraanameera. Wasfeedhaan waraanameera. Shugguxiidhaan dhaameera. Jechuun amma nuyi atamma achirratti argite. Nun immoo karaa irratti gorre. Nu dursitee achi geesse. Egalee uummanni immoo mornu beekuu danda'a. Fuula keenya beekuu danda'a. Mucaa kana jechuun utuu lubbuun jiruusi waan nuti mucaa kanaaf keessattuu obboleessi koo Firaa'olii fi an personaalii mucaa kanaaf waan goone. Bara malee itti manni koo yeroo lubbuun jiru waa'ee keessa. Ilaali qaamaan immoo waliin beenu. Waliin beenu malee waa'ee kee fi biraazarii kee irratti mani. Siisterii nu beekti. Deevis beekti. Haa ta'u gaa inni rakkoon qaba amma kanan godhe jedhanii dubbachuufis miti guddata. Waaqayyoo fa'aafu. Wanti ta'e hundumtuu kanan godhe ittees hin dubbattu. Namaaf gootees waan gootu. Garuu waan isaan kunii guddachuun barbaada aartii nan jaalladha maaloo meeshaa akkas jennaan viidiyoo yuutuubii irratti hamma har'aatti isaan hojjetanii argatan hamma har'aatti argatan guyyaa tokko birrii tokko kaffalanii sin beekan meeshaan kan koodhaa obboleessa koo wajjin kiraayii mana aan finfinneetti tun kaffaladhu buraayyootti isaaniif jeetti birrii 5,500 kaffala yeroo ta'e yeroo inni gadhiisee jammoo galee jedhan immoo bilbilanii manatti himan an soraa tootaalii guyyaa 4 qaamaa hin agarreera garuu obboleessa koo wajjin hiriyaa waan ta'eef gaafa karaarraa qorii namni fiigni dhannee gaafannee isa kaan obboleessaa jira gaafa jedhamu kunoo Efreem lalisaa mucaan bal'aa jedhamus galmeessuuf jennaan noon jedheen Efreemiin aartii keessatti ol beela namni beeka lalisaan weellisaa aartii keessatti ol beela laloo isin galmeessaa amma gaa salphina keessa galleera dargaggeessi kun du'eera namni qabeenya qabu nu keessaa hin jiru gagalmeessaati amma dandeessan maqaa wajjin yaadannoo fi fuudhaati saanduqni haa bitamuu jennee achi booda deebinee feesbuukii galee gaafa ilaalu namni tokko iyyuu poostateera. Anis poostiin godhe namni akka namni qaqqabuuf poosti godhe. Amma beektaa nama tokko iyyuu haa ta'u nama keessatti gaaffii uumamuu hin qabu beektaa. Amma namni beebi ati reeffa dhattee obboleessa kee galagashitee ilaaltee dhabdee miti galagashitee ilaaltee dhabdee. Sirriitti waan hin godhu irratti viidiyoo kaasuun irratti. Qoygaa haa ta'u bakka caalaa wabiin hin jiru garuu. Galagashitee dhabdee namoonni tokko garuu anamma mucaan tokko naa barreessitee naa barreessitee garuu waraanamee du'eera amnaan jettu. Egaa obboleessi kan inni ijaan arguu dadhabe ati viidiyoo laayivii keessaan arguu dandeessaa. Saanduqa keessaas torba bakkee isa waraaname arguu dandeessaa. Garuu obboleessa caalaa nama amannu hin qabnu. Isadha haadhoon isadha obboleessi isadha jennee nutti dhaga'ame. Namoonni warri kaan immoo aangilii mataa isaanii waan isaan ka'antu jira. Mucaan kun naanneen gaafadhe fiigee dhaqeen gaafadhe. Mucaan kun nama wajjin wal dhabdee qabaayi. Mucaan kun walitti bu'iinsa qabaayi jennaan namni garuu doorsisaa ture kan jedhu. Namni wayii immoo natti doorsisaa ture namni jibbarraa qabu jira naan jedhan. Kan jedhu gaafachuun jalqaba. Naannee immoo odeeffannoo kan biraa immoo dhageessa. Odeeffannoodha miti ammaatti dhuftuutti gaa atliist. Mucattiin intala warra kibbaa walaayittaadha jedhan intala inni wajjin ture sun galgala sana. Walaayittaadha naan jedhan ani immoo gaa tokko hadiyyaa jedha tokko walaayittaadha mucaa warra kibbaadha.
Kafaadhaati immoo gaariidha. Ani immoo waan baay'ee taasifama. mucattii walaayittaadha. Mucaa sanaa wajjin ture. Intala sanaa wajjin wal beeku. Intalli puulii taphachiisti. Hariiroo qabu. So ishee wajjinii wal arganiiru. Ishee wajjin hoteela keessa wajjin turanii. Waan tokko tokko raawwatanii turanii. Mucaanii waan ta'eef fayyadamee ture. Kan jedhu immoo sadarkaa hiriyoota isaa warra jamoo amma wajjin jiraatan irraa immoo oduu akkasii immoo dhageenya. Mucaan immoo beekamtii xiqqoos waan qabuuf gaa oduun kun digaleera akkasitti immoo hariiroo akkasii qaba kan jedhu immoo nan dhageedha. Sadarkaa odeeffannootti wantoota akkasii wajjin wal qabatan waan dhageessee qabdas yoo ta'e. Digalee namni hin beekamu beektaa? Namni hin beekamu. Amma namni biyya isaatiif qabsaa'ee hin du'a rakkoo hin qabu. Namni wareegamees hin du'a. Qabsoo keessatti immoo aannan wareegama isinitti fuftanii bilisa baatuudha malee qabsoo keessatti aan dhufee milkaa'ee dhufee waan akkas jedhamu hin jiru miti. Yoo mucaan kun even misteekii dhuunfaadhaan illee dogoggorra akkasii uumame illee dhaloonni irraa barachuuti qaba jedhee nama na beektaa. Bakka dhaloonni aannan sobni sobadhaa dhugaan dhugaadha. Isuma dhugumaa ammoo soofti sirrii. Ijni ijaadha. Jijjiiruu hin dandeenyu bakka. Digalee jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaaf mucaan kun yooma ofii isaatiin illee nun beektaan naasuudhaan naanee dhannee bakka reeffa mucaa kanaa atleast lafatti guyyaa tokko beennaa. Namni aartii keessa jiru immoo garaa laafa beektaan. Namni mucaa kana dura beeku immoo garaa laafa. Annee mucaa kana gaggeessuuf yaallee isinitu xiyyiitiidhaan rukutamee iyyuu dhoositeera nuun jedhan dhoositaan kunoo sadan keenya jiru. Indee mucaan kun dhaqanii poolitikaa guddaa keessa gashan mucaa. Baay'ee nama kanaa sana beektan. Poolitikaa cimaa keessa gashan mucaan immoo poolitikaa keessatti hirmaata. Hin qabu keessaa waan tokko 0.5 waa'ee siyaasaa kennamu suuraa. Maaliif beeku yeroo daanguutu siyaasa keessa Obboleessa caalaa uummata Oromoo hin hojjette taateenaan uummata Oromoo hojjedhu. Singorsaan. Dhugaa waaqa sitti maal. Daangorsa baay'ee. Jira miti gaal. Iftuun maal nyaatti kaleessa aanaa koo deemu dawwalu fi sa'aatii sadii yeroo dawwalu galtuu naan dhufa naan jedhee yeroo sana gaafa duusan. Sa'aatii afur keessa yeroo dawwalu fi sirkii isaa cimee hojjetu. Kana booda yeroo nama sadattiin duu sana ganama isaa yeroo nama hospitaala gaafadhu immoo sa'aatii torba keessa reeffa akka fidanidha poolisiin achi. Halkan fidan jechuudha. Poolisiin yeroo fidan sana akka inni du'e eewwata qe'ee riippoortii godhe. Isa qoratu. Viidiyoon ka'eera achi iddoo sana. Manni sun kaameeraa qaba akkamitti akka du'e eewwata kan ajjeese maal arganiif duuba akkamitti beeksisa kana fa'aa gaafachaa ture kan jedhee achi. Isaan booda ganaadhaan riizaaltii guyyaa 15 booda sitti naan jedhan isaan. Amma kana gidduutti ana afuu hin dandeenye bitte. Feedi ta'ee kan ittiin mana daawwatu wanta kan ittiin nyaatanii ijoollee wanta kan ofuu hin dandeenye.